ما شاء الله 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 كرير 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 يوا أكنا كنولا يجون جالتي جالتي هذا هنقوم تو تسليم نتي هيرومو ديسو يسي نجمد ديمو نجدد أكمل جمد كتغاني جمد ماله إذا أنا وانو سمسلاس ما خيسرتي أورومون عادافي سفو قبا أني سادا غافان فودي كل لبان كنيا كل ثاني والفوني أنا مو نما جيرامو متي أكما بيجي جيرانة بيا عربا رفنت عادافي سفو جيرانة علم إيرات كلن سفو سايقتلو قبا إنتل على تكلن سفو يسي يو إيقت أبار بالتيرمتي سيرين جلقب علمنا ما بعدت جسمي هادات وفني جلقب علمنا ما أفتك آما هادات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردتها خبر يوم تخينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أركب هني داو هردتها ما تشانل كينيا جرجرتو نجني كيسان بدادا أبليتي نكالي سادا يجورا بجمعنا خيتين سجى يجون بربادا إتيان سورة نمو غافيلة تكافيلا ما سجافن أي مي هنگام منتناتي بوابي هدو غيس دورتي جي جهاف أكملتي أتجاران دندهي سجى يجورا أكملتي جولة تمارا على ترو دندهي jaaladheetii miti dirqama namni tokko aaree deemuun ni jira akkatti manaa bu'u beeka malee akkatti deebi'uun beeku bas garaan keenya dandeetii miti dirqamummaan na godhe. Namni akkatti manaa bu'u beeka malee akkatti mana deemuun beeku jedha garuu immoo asirratti namni walitti aaruun sooma jiraate aarri kee adda namni akka keetii aaru ni jira yaadu maaliif garuu dila kana aaruun kun abbaa manaa kee kana akkamitti ilmaan sadii waliin qabdan rayyaan sun sittin dhagahamu akkamitti dila kana turuu dandeessan nuufimi. Sifi meebar akka itti deeman beekan malee akka itti deebi'an hin beekanii gaafuma rabbi nama deebise deebi'an. Garuu immoo nu caalaas jechuudha namoonni nurra beekumsa qabanis hedduus bilbilaa ture. Dilana duuba kanii fi akkana garaas jabeesse hogguun akkas ilaale jechuudha garaan jabeenya kuni yaaddoorraa dhufee jechuu dandeessa. Yaaddoorraa dhufee jechuudha. Yaaddoon kun ammoo nu biratti dhugumatti bishaan lagaa yoo hin ga'e jechuun maaliif hammeenya isaa osoo hin jenne maal jedhee si maree jechuun rakkina qaba dila kana wanni isin ga'e walloltanii ijeellee gaafannaan wallolli isin qabdan hin jiru akkumaan beeku sababuma yuutuubaati jecha namni akkamitti dila kana turuu danda'a garaan jibeenya kun akkamitti dhufuu danda'a. Bakka kanarratti hedduun ibsine. Dhufee gaallaan akkuma gartan kana waan yan dhiisi jeen illee dhiisuu dide dirqama kun walillee itti dhufeetiin jira amma gabaanuu waan ugalatu ganaan laala ganaan laala inshaallah maatiin itti dirqama raajuututti na naqe yaanis garuu akkaan inni hedheef hunda neelaa didamee jira anis ilmaanuma kiyyaachaan itti deebi'e galatoominsi jaatillee irraa jedhu. Yaaddo Akka dhawaaf karaa juudhaaf haati manaa yaaddoodha. Haati mana kiyyaa jechuudha. Dhalaan takka yoo si jibbite si biraa deemti. Keessattuu yoo si jibbite si fuusisuu barbaaddi. Amma isiin viidiyoo isa waliin seenee hojjechuurra inni fuudhuu qabaa niitii biraa naan jettee turte. Meeshaa maaltu si jechisiise? Sawwanni na jechisiise mucayyoon tun yeroo hedduu si bira jirti garuu namni tokko haraami wajji jiraachuurra wala haalalfateetuma wajji jiraachuurra jira anillee waa hedduu yaade sanumaafeen akka inni fuudhuu jee inni fuudhu malee hin galu si laaluuf hin jee malee si fuusisuu hin feene. Anaafatilleen biyya baqaa kana keessatti wal barreetti wal jaalannee wal fuune gaa'ela keenya kabajannee jechuudha. Anaa fi ati gaafa osoo gaa'ela keenya hin kabajatiniin duratti waan hin taane wal gaafannee beeyna walitti yaallee beeyna. Yaani san akka mataa kiyyaatiin beeka malee ani akka isii wayin beekaareen. Anummaanuu waan hin taane si gaafadheen hin beeka. Yoo na gaafachuu baatte isii gaafachuu dandeessare kan murteessuu hin danda'oreen. Daawwattoota hordoftoota keenyaa wanni akkas jedhamu hin jiru. Ani saadaa gaafaan fuudhee lamaan keenyaa qulqulluu taanee wal fuune. Anammoo nama jijjiiramuu miti. Akkuma biyya jijjiirannee biyya Arabaa dhufnetti aadaa fi safuu hin jijjiiranne Oromoon aadaa fi safuu qaba. Kanaaf ilmi dhiiraa tokkolleen safuu isaa eeggachuu qaba. Intalli dhalaa tokkolleen
safuu isii yoo eeggatte abbaa barbaadetti heerumti. Kanaafuu wanni na yaaddes wanni naaf yaaddes galma hin geenye inni nu. Galma hin geenye dhugaadha. Ganaafati gaafa wal barannu. Tasliim natti heerumuu dhiisuu isii ni gammadde moo ni gaddite? Akkamiin gammade gaddagaan hin gammade malee. Edaanuu wanni sun silaasuma keessa jirti. Asirratti jechuudha. Wanni hinaaffaa sun keessuma jirti. Sagantaa keekaati. Kunis maal jechuun keessatti oolamu keeka yaaddoo fi haati mana yaaddoodha saalaan muran yookaan aruuza goone jechuudha. Dhiinga dachitti afaan wal nu kaani. Amma ammoo tan ammoo keeka kana wanni qopheessineef sarpiraayizii xiqqoo jechuudha. Haadha manaa yaaddootii fi ijoollee tana jechuun isaan kuni boru dhaloota ol guddatu paayileeta dooktora namootaan bakka guddaa gandeenye yaannu keessaa tokko sagantaa keekaa isaanii kanaatiitu shamarran keenya dubara asitti argatan kanaati jechuudha. Keekan umuraa jechuudha. إنسان سليم عمر الكبيرة تنسى الأول أيوة راجل ركض دين سيدي أنا هو ماري أيوة خلاص يلا هامرمو أكاري سيان تو سوفي أيني وردا مرة كسمة كاري تاني خلاص ما شاء خلاص الله أكستي أبلين درنا سوتا إيس نقولنا أيوة ما وين فودي يلا ما شاء الله هنوكا هالما قرتن كنا جيتودا كيكان ولني جرني شامران كينيا نوف بدلا جيتوني غمانو مانو نوف بدلا يعني نوف فيزا بفهمك أيوة haati rayyaan jechuudha mee keeka kana jechuudha ijoollee tanaaf goote waan ta'eef atummaan afaan nuuf kaa'e isin tattaa akkasumatti baabayyee sun jiru cajjaa dha geeffadhaan. Sono guardato di nuovo con me. Guardate che mi giorna? Aywa. Warda. Warda? Maal wardaan? Khalas. Yani lilli. Dalage yaaddo irraa mariiti afcha. خلاص لا خلاص خلاص. Lilli. ما سوي فيديو يلا ايوه Ngado je. ما شاء الله كده ايوه ye tartaro ina sirritti akkana kun ola jechuun jaalaltii haadha hin goomtu isaanii kanni isaanaa takka afaan kana raajuu fi faayoonis la keenya booda ati ummata isaniif dura kan keessan eeywa خلاص فيديو انا ايوه ما شاء الله خلاص اما ايانتو كان مس ايانتو كان لا أيانتو كان خلاص جولي كان ايوه خلاص هي ودول اللي ايانتو كان ايانتو ما كان جولي أفضل خاطر جولي خلني حبوسن حبولا في تك أنا كنت بدوري أطوف ما يساعدني خلاص ايانتو أيانتو كده واو أيانتو الرافود ايانتو الرافود خلاص ايانتو يلا مامتي يا ناجرة دوشي ما شاء الله akkuma agartan jechuudha dhugumatti jaalalti haadha hin goomtu ijoolleen jechuudha uumama takka illee garaan quufuu baatu haati sari laa rakkoon qabu garaan haadha jechuudha garaan akka duudaa hin jabaatu jedhanii maaliif keessattuu haati hanqamte akka nama jaalatti daawwattoota isinillee ni beektanii dhugaa dubbachuudhaaf ummaan tiyyaa na biraa deemtee waggaa 10 natti dhuftee
Gaafaan biyya jiru hin jaaladhuun ture. Ammoo ergaan biyya kana dhufe guddadhee maal jedhee ummatiya hedduu takkaan isii jaaladha. Gaafaan biyyatti gale miila isiitiin irraa dhiqa. Ummatiya harmeetiyya. Kanaafuu namoonni harmee qabdan harmee keessan baay'ee takka jaaladha. Harmeen lamaa miti takka. Akkuma. Abballeen waasii godhuu baatullee lamaa miti tokko. Kanaafuu harmee keessan abbaa keessan jaaladha. Sirriitti daawwattoota hordoftoota keenya baay'ee takkaan ijoolleen gammaddee amma rayyaan kee fidadha. Rayyaan fidadha ga'e. Isin akkasuma haasawaatti waan nyaatarraa jiru dhaabbatanii. Viidiyoo naa ga'u. Viidiyoo takkaa ga'u. Daawwattoota hordoftoota keenya. Sagantaan kee gaafana. Rayyaan akka inni hin jeenyeef mana namaatiin taa'ee dhufe. Adiidha. Kanaaf dhaqeetti rayyaa fidee dhufaa. Dhufaana tura haasawame. Akkuma agartanii jechuudha keekallee murree kun nyaannee jirra. Nyaachaa jirra. Haa ta'u malee sagantaan kun jechuudha sagantaan keekaa irraan tanaa kun jechuudha haadha manaa haadha rayyaan jechuudha mana deemnee jirra. Dubraan eewwa suuta. Halas. Juliidha. Julii. Halas sun asirratti haa nyaatee yoo isa. Xiqqoomatti kan. Akkana ijoollee gammachiiste kunuu maasha Allah umrii dheertuu fayyaa bareedduu rabbitti haa kennu ilmaan isii keessatti warreen ammoo gammaddan haati manaaf yaaddoo mana galtee ilmaan isii akkana mataa walitti qabdee jidduu dhaabbattee akkanatti aflaa godhuun isii waan itti dhagahame godhuufin isii kuni hedduu akka na gammachiisan akkam taayyaa maasha Allah marraa kuma takkaan jee warreen akkasiin ilmaan isii keessa galtee akkanatti wajjin gammaddee nyaata qottee afaan qabdu akka hiyyaa kana jaalatte hedduu takka maasha Allah raajaatii barreessa mee koomentii nu barreessan nu jaartotaa kabajamtoota keenya warreen akkanatti maatii jaalalaa bukkana laatin maatii jaalalaa isin fakkaanni jahanaa imaan isaatti shimaan namni kana koomentii nu barreessaa isin bahar kana kala kadhabbee faatu kabla sibbito barga viidiyoo maraa aduwaan biraan arganii gargaara Halas lagna wabaa nyaadhaati. Nyaadha jaljaayoo. Ha maal? Rafe. Rafe jira? Yoo fidanii? Daawwattoota hordoftoota keenya rayyaan rafee jira. Hirriiba ajaa'ibaa keessa jira. Hirriiba keessaa hin kaasuu jedheet achitti isa dhiisee ganama inni sapiraayiz haa ta'u. Saniifuu hordoftoota kabajamtoota keenya qophiin keenya tana fakkaata ture haala gaarii jechuun yeroo gaarii akka nu wajjin dabarsan aanillee abdiin qaba jechuudha. Isinis ammoo koomentii jalatti nuuf barreessaadha. Haati rayyaan maatii jaalala dabalamtee jirti. Nuuf jabaadhu, nuuf jiraadhu, umurii nuuf dheeradhu jechuun barbaanna gamarmaanuu jechuudha. Abbaa manaa isii wajjin. Isinilleen horaa bulaa isin jaalannaa. Isinilleen horaa bulaa nutilleen isin jaalannaa. Garuma horaa bulaa isinin jenna asumaan isin jaalanna hedduu takka nuuf jiraadhaa isinin jenna. Ramadaana khayrii rabbii nu isinaaf haa godhu walumaanuu rabbii nuuf haa godhu. Kan fayyaa kan jaalalaa isiniif haa godhuun isinin jaa ramadaana kan. Walumaanuu ramadaana khayrii, ramadaana fayyaa, ramadaana aafiyaa, ramadaana riskii. Akkuma beekamu kanaan dura Oromoon keenya waa baay'ee haasawaa turanii. Ramadaanni riskii fi fudhatee dhufaa jedhan. Riskii fudhatee dhugaan dhufaa ramadaanni ni dhufaa. Ammoo riskii sana akkatti fudhatee dhufuuf jira. Yoo nuti kaanee sochoonee wayi hojjetan jennee waa hojjanna jennee deddeemne riskiin nuuf dhufa. Sa'a 24 guutuu immoo birdilibsii uffannee battaaliyaa uffannee keessa yoo cimne wanni ramadaanni fuudhee dhufu ni jira. Hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana keessa yoo rafaa oole yaa rabbi riskii ramadaana dhufeeti asumaan gabbuus yoo jee wanni dhufu hin jiru. Kanaafuu sissiqan waa siqan jettee Oromooni. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya isin jaalannaa isin kabajnaa.
waan nu dhaggeeffataniif waan nu wajjin turtaniif hedduu takka galatoomaa nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Rayyaan warreen akkanatti wajjin maatii jaalalaa fakkaannee dhaabbachuun keenya kun isinitti tole laayikii sabskiraabii nuuf godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Horaa bulaa maatii jaalalaa nu wajjin ta'a isiniin jenna. Aywa waan nu dhaggeeffataniif waan nu kabajanii nu faana turtaniif hedduu takka galatoomaa horaa bulaa isin jaalanna. Raaju. Galatoomaadha waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffataniif waan nu wajjin turtaniif baay'ee takka galatoomaadha. Bakkuma jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu. Salaamullaa alaikum gara kiyya. Baay'ee baay'ee isiniin jenna. Rayyaan illee waliin agarree dubra kiyyaan wal agarree jirra. Rayyaan rafu jira. Waliin agarree rayyaan rafu jira. Bikkuma inni rafu sanittiin dhaqee dhungadda. Inshaallah viidiyoo isaan irratti nu wajjin seenaa. Galatooma. Horaa bulaa. Bye bye.